dhaamsa Oromummaa kan lammummaadha ijoolleetana gargaaraadha. Nu gargaartanii isinin janna ijoolleen tun miidhamteetii huduuda kanarratti madaafni dhawee miilli isaaniiyyuu maatii isaaniitii waliin nuti rakkataa jira namni tokko namni nu gargaaru hin jiru. Amma eega isaan nurraa hidhamanii duraan kanatti kaan jechuudha amaliyaa yookaan hundareeshiin godhan jechuudha. Amma namni nu wallaan hin jiru namni waa hundaan rakkoo cimaarra jirra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota kiyyaa jidduu kana miidiyaa irraa baduun keenyas ni yaadatama. Arrammoo waama jabduu takkaan na deebise na biratti agartanii maali jettanillee hin gaafattanii akkasumatti har'aan tana mannitti argamnu mana Aanas Xurroodhaati. Damiina keenya jiraa keenya mana isaatti argamna. Ogeessi kaameeraa fuullee kiyyatti argamu Abdunaasir Mahammad. Har'aan tana dhimma iyyannoodhaati. Lammiif hin jenneere saniif arraan tana jiraan keenya damiinni Aanas Xurroodhaa yeroo ammaatiif mana hidhaadaa jira jechuudha. Mana isaa deemneeti ijoolleen nama afur mookkaraa jira. Afran keessaa namni lama nama fayyaa hin qabne taan ammoo lama jawaazotaatu fuudhee hojjaniiti amma dhageenye. Kan na biratti argamtan kana kun olaal miilli isaatii fi qaamni isaa guutumatti akka inni jiru kana arguu jirtan jechuudha. Kanaaf akka gartee damiinni dhimmees akka nutis gartee ija kaameeraa keenyaatii fi ija teenyaan dhayinee agarretti ijoolleen tun qabbantiinis yeroo ammaa qabbana jechuudha. Waan nyaattu feetii waan uffattu feetii isaa mana keessa jiru duraan isaatu ijoollee tanallee tajaajilaa ture mana yaalaatis geessee amaliyaas godhee wanta godhaa ture. Akkuma agartanii hadiinni takka lama sadii bikka afur keessa jira jechuudha. Shanii walii galatti bikka shan keessa hadiinni jira jechuudha. Eenyu maqaan keenya eenyu sin jedhan? Saarii Hamza. Dhalataa isaati? Godina Jimmaa Aanaa Geera. Godina Jimmaa Aanaa Geeraati jedhamtaan kun ijoolleedha akkuma agartanii godina Jimmaa Aanaa Geeraati. Akkanas godhe kunoo maali? Saaroka. Daangaa irratti? Daangaa irratti hundaan. Ji'a beekamma achi as? Ji'a 5. Ji'a 5 akkama jiraachuu jirta jechuudha? Akkanumatti hin jira abbaan keenya kan duraan nu wallaansisan Aanas Xurroo nurraa hidhamanii. Akkanumatti jirra amma namni nu wallaan hin jiru namni waa hundaan rakkoo cimaarra jirra. Namni kan amma mana akkama isin geessaa kan isin kaa'een? Aanas Xurroo. Aanas Xurroo jechuudha. Maatuma isaanii wajjin mana jireenya isaa jiraatan jechuudha. Alaa nu fuudhanii bakkee nu godhanii mana nu galchanii amaliyyaa nu godhanii sanaan booda nurraa hidhamanii. Achi as namni isin laalee isin jiru jechuudha rakkoo irra jirtanii. Hin jiru. Waan uffatanii fi waan nyaatanii fi hanas jechuudha. Hin jiru namni nu laalaa nu jiru kan nurraa hidhamanii isaanumatu nu wajjin tummataanii wajjin rakkachuu jiru malee namni nu laalu tokko hin jiru. Egaa hordoftoota keenya afaanuma isaarraa akka dhageessanitti daa'imni kun ji'a 5 dura daangaa Suudii irratti misaa'ilaa yookaan saarukaan miidhamee akkana ta'e jechuudha. Achi boodaan gama san'aatti dhufanii achi boodaan obbo Aanas Xurroodhaa dirrumarraa fuudhanii mana yaalaa geessanii kan itti kaa'an jechuudha. Amaliyaa yookaan hundareeshiin godhanii jechuudha. Achi boodaan osoo hin turin isaanii akkana jiru Aanas Xurroodhaa hidhamee jechuudha. Achi boodaan rakkoo keessa jirraan akka himma isaan irraa dhagaa jirru. Mee wanni amma silaa jechuu barbaaddu eega isaan hidhamanii rakkoon akka jirtus nutti himtee jirtu waan silaa jechuu feetu. Rakkoon nu qabnu arguma isaan nurraa hidhamanii baay'ee rakkoo cimaarra jirra kan nu wallaansisu isaanii. Maatiin keenyas waan tokko hin qabu isaanis nu gatanii kan nu laalu isaan malee hin qabnu. Inni tokkichaan kan duraan nu yaalaa ture nu gargaaraa ture si'amee jira mana duwwaa keessatti hafnee maatiin isaatu rakkinarra jiranidha amma kan inni haasaa jiru jechuudha. Maatuma isaa rakkinarra jiran tanaa wajjin ijoolleen tun mana isaa kana keessa jiraachaa jirtu jechuudha. Kanaaf daa'imni kun nama gartee sammuullee akkasitti lafa bulee jechuu danda'u miti wanni inni barbaadummaan tana tokkoffaadha. Wooma uffatuu fi wooma gara nyaatu maaliif jennaan namni fayyaa hin qabne kan sibiilli hadiinii bikka 4 bikka 5 keessa jiru kun yeroo qabbanaa sanatti waan garatti illee nyaatu waan dhugullee fedhe jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun hunda keessa bira gahuuf ta'a gargaarsa lammummaadhaati isinirraa eeggatetu yaa nama namti ijoollee kana gargaare ati jannata bitattee isin jaa maaliif jennaan namni kana gargaare kana ol jechuudha hin hafne jechuudha. Daa'imni kun sosoosuu hin danda'u mana fincaanillee seenuu hin danda'u jechuudha. Bikkamu amma jiru kanatti oolee bula jechuudha. Akkasumaan wayii sobee kaanii hafe jechuudha amma gama kaanis isin deebifna. Gurbaa lammaffaati kun. Mucaa lammaffaadhaati jechuudha.
إيجا هردفتوتا داوتوتا خنيا أقوى مجاخاني سحاسمني إذا نمكن والمكينة تيسو جيراني خناس أما كما يساعد يبني جلتو ما تانك يلو سنجان Maqaan koo Faisal Aliinaa jedhani. جولي دالتا إساد Dhalataa Jimmaa Anaa Sattamaa magaalaa Gaatiraati. مقالا قاترا دالتا يبتولا ما توقع نسوبر الميلاها Miila kana tuutaa rifa deemnu saaronni daangaa sodii irratti nu dha'e. هيا Nu nama 40 takkaan deemaa jirra. Namni 12 nu keessaa du'e namni kaan immoo akka keenya kana ta'e. Nuti saadaadhaa fidamnee bakkee itti gatamnee isaan bakkee jumuurii sanaa bakka jedhamu nu fuudhanii mana isaanii nu kaanii nu tajaajilaa isaanii jiranuu isaanuu nurraa hidhamanii. Amma kunoo isaanidhaa jiru isaaniiyyuu maatii isaaniitii waliin nuti rakkataa jira namni tokko namni nu gargaaru hin jiru. Amma eega isaan nurraa hidhamanii duraan kan nu tajaajilaa jiru kanis nama irratti qilleensa irratti nu iyyaa jiru isaanii yaala keenyaas walaa qoonqoo keenyaa waan nuuf banullee qabiyaarra isaanii nurraa hidhamnaa. Akka tasaa taanii jira maatiin isaaniiyyuu rakkachaa jiru rabbii jedhaati Oromoo keenya nu bira dhaabbadhaa isinillee galatoomaa rabbiin aafaa keessaniin qabinii. Uummata biraan nu gahaa isiniin jenna kana kunoo sibiila kana eega goda mudhii ka'ilaa goda koomeetti nutti hidhamee jira. Oromoo keenya nu ilaalaa isiniin jenna. akkuma fuullee kiyyatti ogeessi kaameraa kiyya obbo Abdinaasir ka kaameraa kana nu faana bibiran isa qophee isaan ammoo boonaa birraadhaati arraan kana gaa deemnee kunoo mana aanas xoroodhaa imala dheertullee deemnee kunoo as jirraa jechuudha. Hoggaanii fi gartee mana isaa seennee ijoollee akkam jirtu kana hedduu akka nutti dhagahame daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoon hunda keessanuu bakka hundatti gama guruppilaatiin gama yuutuubiitiin gama feesbuukiitiin hunda keessanuu isin biraan qabutteen hadaraa ijoollee kana gargaara ajiri argattanii rabbii jaalatiiti rabbumaaf jettanii odoo wal gargaartanii waan gaarii ture gargaaraadhaa isiniin jechuu barbaadu. Nutilleen anilleen gama kiyyaan sadaqaa ittiin kana dhayatiin waa adda seenuu barbaada jechuudha asumaanuu viidiyoo kanarratti abshir anilleen gama kiyyaan isiniin gargaara. Geessanii isin lachuutu. Rabbiin aafaa keessaniin qabinee isin gama kiyyaan isiniin gargaara isiniin sadaqaan isinii kalan. Namni lammii fiitiif sadaqaa kadhachuun لا دور كان قبت miti walaa Oromoo Ol nama qabu malee gan nama qabu. أبليم فيه Kan tokkotti sadaqaa isiniif hin kan. جزاك الله خير يا بونا Ani gama kiyyaan anis Abdunaasir ogeessa kaameraa anis wanni waada isin jennu viidiyoo kanas ni facaafna gama biraatiin irratti daleeneeti yeroo gabaabduu keessatti gargaarsa isinii dachaanaa jechuudha. إن شاء الله كيس نقرقارن قونا ورمونس Kanaaf warri gartee aanas xurroodhaa hidhaa jirtu akka inni hidhaa jirus ni beektan mana isaa deemtu aanas xurroodhaa ijoollee ganda isaatiin ijoolleen tun godina jimmaadhaati. Ijoollee tana misheefal jamuurii fuula duraa fuudheeti misheefal nukbaa dhageetiin jireetu nukbaa irratti amalee godhee mana isaatti galchee odoo wallaansarra jiru biraa qabamee jechuudha. Ijoollee aanasii fi ijoolleen tunis mana keessa rakkachaa jiran obboleeyyan keenya gargaarsaan aanas xurroo bira dhaabbadhaadhaa. Ijoollee kanallee gargaaraa. Ogeessa kaameramaanii keenya Abdunaasir Muhammadii fi an obboleessa keessan boonaa birraadhaati. Mana aanas xurrootti argamna. Akkuma viidiyoo irratti agartan ijoolleen tun qabbana tanaa wajjin abbaan manaa waan hidhameef namni isaan gargaartu tokko hin jiru. Ijoollee isaatii wajjin mana keessa rakkachaa jirti. Namni fayyaa qabuu fi kun tokkoo miti ijoollee tan akkuma agartanii hadiida isaan keessa jirus agartan kanaafuu dhaamsa Oromummaa kan lammummaadha ijoollee tana gargaaraadha isiniin jechuu barbaada. أنا يوحنا بليان أورمو خركت هندا خلاص تجاجلات له أرلا أكو ما أركيتان تجاجلات جرو فيديو له خنيا يوتيوب له خنيا خيا كوباراس خا بونا كوباراس نجرا فيديو لين Amma dura waraab. Ijoollee inni tajaajilaatu irraa waraabne jechuudha. Inni kuni nama qabsoo guddoo Oromoo fi yookaan ilmaan Oromootiif godhaa jiru jechuudha. Lubbuu isaa bira kutee ilmaan isaatii fi maatii isaa bira kutee nama Oromoo bira dhaabbachaa jiru. Arra mana hidhaa jira. Ijoolleen tun mana kana keessatti haftee maatii isaatii wajjin hulaa cufattee tattaa'u jirti. Yaa obboleeyyan kiyya akka beeytanitti biyya tana keessatti jiruun qaaloo itti takaleetii miti. Arra daabboo takka bitachuun ni jabaatti. Kanaafuu obboleeyyan keenya kana haa bira dhaabbannu haa gargaarru nutis anaa fi boonaanis if qabnee ifirraa kaane waan dandeenyuun obboleeyyan keenya kana itti deebinee gargaarra isinilleen Oromoo wanni isinin jechuu barbaannu ijoollee tan akka nu bira dhaabbattanii nu gargaartanii isinin jenna ijoolleen tun miidhamteetii huduuda kanarratti madaafni dhawee miilli lachuutu jiruun qabu akkuma arginu. Roodhaa nama Oromoof dhaabbate malee nama gandaatiif dhaabbate nama gosaafis dhaabbate jechaa ture. Amma duraas yeroo hedduu naaf Abdunaasir mijiyyoo amma dura gubatte ni yaadattaami. Mana isaatti dhufnee viidiyoo waraabne sasan duraatti mijiyyoo takkaas nama tokko lamaa miti jechuudha. Asitti dhukkubsatee kan gaaraa gaddeebsan kan inni jetii naaf Abdunaasir jetee nyaata agarra jechuudha. Aanas xurroodhaa nama saba kanaaf dhaabbate. Ijoolleen amma inni mana isaa keessatti irra wallaanaa jiru tun
المبيجاتي قصصاتي هو نجيب مرة لفت أورومو تودا الدرير رافوري من سات كلشة mana kaya arra walli fi ko dulle batu man mo khana wal nakunu galata kabayo wallahi wan guddo wallahi galata khana borri dugo anasis do isitan nam ilmana mate hankinan kamne sinjiru arra anas yo hankina qabates yo rokko qabates achi khaysa waftani rokko tana qabda jani tihimunus wan majrat sirri khana fu buya garte kina tahiya la fara de garte am bolla buye bolla khayta daga waltumus faida hinkabu واحد كان كابو أنا استروا جواب تمتي نما أوروما في دابة تملي نما قلتاتي أما ليس تكري هم تان أركاتور أمارة هم تان أركاتور خفيان كم أرى جولي نما ما ليس آخر سر ركشة يوتون جولي أوروما تي بليس كرجارا يولي تانا نمو عند تيسني برا دابة دارا توما نام سخين يال wanni biraa takkan jirtu wanni isinirraa aynu oromo joollee tana bira dhaabbattanii shilingii fi sumuuni rabbi isinii kanni saniin utubuu qabu daniin isiniin jaamaaliif joolleen tun daa'ima qabu jaakkataa nuti uffannu ni gartan qabbanarraa awurooppaan jirru yaman jirra ha qoofiyaa fi jaakkataa nuti uffannee deemnu nuti khafayyaa qabu jechuudha. Wallaahi bila joollee sibiila miila keessa jiru ilaa lafatti sibiila itti dhawan tana dhiisi. Kanaafuu Oromooti waan biraa isin jennu hasoollee isinitti dhayne sun annaaf boonaa birraa wanni jechuu barbaade bakka kanatti yaa Oromooti bakka xiqqoo irraa baasan guddoo rabbi isinii haa buusu bakkatti obboleeyyan keessan kana utuba bira dhaabba gargaara isinin jenna hanka viidiyoo biraa walitti dachaanuugaa asiin wal gaggeessinaa wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.